Haa jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii isiniin jedha jireenyi badhaadhaa fayyaa keessanii isiniin jedha warroonni chaanaalii kiyyaa haaraa taatan sabiskiraayib gochuun irraa akkatinaa isiniin jedha gara chaanaalii keenyatti makamaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa chaanaalii keenya walaa guddisnuu walaa jajjabeessinuu Oromoo ku wal malee maal qabnaa isiniin jedha Oromoo yoo walee jabeessa irra bareeda jechuudha kanaaf miqinnata dhiisni tooni walaa jajjabeessinu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kanarraa hafe gizma hunda jechuudha inuma sin kadhadha jechuudhaani inuma sin kadhadha garuu sin bakka kadhaa kiyyaa sanaaf hin geenye jechuudha maaliif bakka yuutuubii koo sabiskiraaybii naa godhaa jedhee gisee hunda inuma sin kadhadha maali kadhaan baay'ate ko kadhaan baay'ate booddee miidhaa fida waan ta'eef anis kadhaa koo dhiise jechuudha. Warroonni haga ammaatti sabiskiraaybii laakiin gochaa turtan galatoomaa warroonni immoo haga ammaatti naangoonis immoo gara fuulduraatti akka sabiskiraaybii gootan abdii isinirraa qaba. Kanaaf walaa jajjabeessinuu isiniin jedhaa nuti sin malee maal qabna xiqqishumashii jechuudha xiqqishumashii. Gas akkas gara 10,000 $15 siskitanii awaata irraa awaata jechuudha haruma kaatoni boru nu garshaa jechuu godhamde qas jettaniituma jechuudha kanaaf nu jajjabeessaayi bakka gabaabumatti nu jajjabeessaayi haamilee nuuf tahaayii maalidha si sammuun keessanii naga'u maa sammuun keessanii hojjetu ani dirqama asirra bahee iyyuman qabaa maali iyyuman qabaa dirqama asirra bahee mee rabbi keessanii jedha otoo laayikiin sabiskiraayibiin fooyyahaa ta'ee waan tokko yaaddatoonni irratti nan milkaa'a jettee irratti hojjettan noo akkas hin jiru namni si laalu hin jiru wiitiin kee baay'ee xiqqaadha gadi bakka siruma haamilee sitti nooruu jechuudha sin jibbisiisa maaliif ittiin kaffaluu bee dhugaa rabbii ittiin kaffaluu otoo wal jajjabeessinee haamilee waliif taane ittiin kaffaluu nuti warri ammaa yaaftume nuti warri hammaa kun hamnee tooni kina warruma si fuundura jiru warra nu fuundura jiru iyyuu sabiskiraayibii gootanii fi jajjabeessitanii viidiyoon isaanii namni meeqa akka laalu beektanii warroota feemisoota iyyuu jechuudha warroonni iyyuu sabiskiraayibiin si guddaa ta'e nuti boroonni jechuudha nu walii isaanumtuu iyyuu kinoo 2,000 3,000 isaan daawwatu. Osoo ta'e isaanuma jajjabeessitan ture jechuudha nuyi miti jechuudha ayyoromoo jedhee biyyatti jechuun dawaa malee ayyoromoo hin jenne kanaaf ni wal jajjabeessuun barumsa isiniif haa ta'u barnoota isinitti haa baratu jechuu isiniin jedha wal jajjabeessuun haamilee walitti horuun barumsa isiniif haa ta'u mee koota tiktookii isiniif fayyadu dhugaa rabbii dhiisa tiktookii safara tiktookiin hin ga'inaa bakka Ogaa TikTokin hin jirre san ikko mataa kiyyaan ogaa TikTokin hin jirre san YouTube jalaan ba'u wala Facebook wala maaleedhaan kanan beeku iyyuu si jammara amman bareedu Facebook amma nu sufee jechuudha Facebook jedhan kana amma ogaa san YouTube maafi Facebook qofa miti ogaa TikTokin hin dhufeessan hin baatanii YouTube yaalaa ogaas hin baatan Facebook ala live ala deemtanii komentii himtanii barreessuu qofa bakka amma mookinoo kaambaaniidha yaa tolu teknoolojii naa galatoomu itti haafuuf ammas jechuudha dhufee tooni ummata wal fannisee jechuudha ummanni hojii gatee tooni sarra oola yoon akkas binin jedhu TikTok marattan arga yoo akkasiin garana jedhu TikTok marattan yoo asiin asii jedhu TikTok marattan arga sila ummanni maraate moo maal akkaataan isaanii qoyi maraacha jiramoo maalidha haalli isaanitti tolaan jiru warri giiftii taphatu suni warri geemii taphatu suni nan argadha jedheeti itti yaadati been argata
warri simmedheetuma asumarraa lafaa bulu suni mee faayidaan isaa maalidha? Minatti maanis nan lafaa isiniin jedha. Yoo faayidaa tan qabaatu ta'e natti himaa dhugaa rabbi anis bahee sanas taate 24 kushinaa madaamii keessatti silkii qabadhee lafaa tura oolee bula natti himaa dhugaa. Maallaqan kaffalaa? Bakka anan barbaadu maallaqa waan ta'eef maallaqa kaffale taanaan akkasitti irra dhaabbadhee bula rakkoon qabu aade. Nan hojjedha. Garuu kan faayidaa isin hin qabne zimmettaniituma irra dhaabbachaa yoo ooltas miidha malee faayidaa isin hin qabu. Dhugaa erga tiktookiin dhufeenuyyuu arraba baradhe jechuudha. Arraba? Arraba inuman baradhe. Dhugaa waaqayyoo arraba qallaaliin baranne. Odoo siyoosii na qoranii arrabaa siyoosii tokkoffaan ba'a. Bare kaa bakka maaliif achumarraa isaan jalaan oola bare bakka na barsiisan barre hundi keenyayyuu barree jira arraba. Intala akkanaa, ilma akkanaa, haadha akkanaa, abbaa akkanaa. Haalaas bakka hin jiru. Se'eechi hin deeminu duubatti. Fuuldura keenya dubbiin oluma. Isuma bakka oluma kaf irra oolu. Dhaloonni duuba sun garuu maal akka baratu jiru isaa fayyaadaa jira. Isaan fayyaadaa jira. Dhaloota amma duuba jiru san jechuudha. Dhaloota duuba jiru sun maal akka baratu sabichaan na yaaddessaa jechuudha. San na yaaddessaa jira. Isaatu na yaaddessaa jira jechuudha dhaloota duuba jiru. Dhaloota duuba jiru santu na yaaddessaa jira. Warri duraanii duuba qabdan jabeeffadha. Sirriitti jabeeffadha. Silkii ittiin kennina. Daa'imatti silkiin kennina. Daa'imni waa biraa barti. Barumsa oo baradhidhaniin ishiin kilaasii teessee haayatti. Maaliif bakka suusii silkii san qabdi jechuudha. Suusii silkii kanaa qabdi waan ta'eef. Keessattuu daa'imatti jechuudha. Ijoollee barattutti silkiin kennina. Ittiin kennina silkii maal abbaashii silkii maalitti gooti? Barumsaa barattu. Waraqaa fi iskibiriitoo biicha. Guyyaatti boqonnaa kennitaniif jechuudha. Sa'aatii kennitaniif. Sa'aatii isaan qofa isaayyuu laaptooppii arga godha. Ayintinii. Maadhamaa wanti isin maqaan isaa na jalaa bade. Taabileedhamu maalidha? Isa san harka godha. Isa sanuyyuu oo geemiin taaneen dhala. Sirbaa, muuziqaa, manta akkasii hin baninaa fi gonkumaayyuu jechuudha. Geemii qofa yaa taphattu sammuu ishiitiin bichaa geemii sayyaa firii gootu. Bakka sa'aatii itti kennitaniif isaan qofa geemii taphatte isaan booda irraa kaastanii jechuudha. Inni deebiti gara iskibiriitoo fi gara matsaafa gara waraqata sanitti jechuudha. Bakka isa haala kanaa yoo deemsistan garagarteetu maayyuu silkii siwaa wala mintirii wala tiktookii wala maalii hin beektu jechuudha. Ilaaltu jechuudha. Hin jibbisiisa jechuudha. Maaliif bakka qalbiin ishii gara matsaafa gara waraqataa san jira gara barumsa san jira waan ta'eef. Warri akkasitti guddifattan itti jabeessaa itti cimsaa itti muddaa. Yoo ishiin didda qunxuftadha akka abbootiin keenya dur nu qunxuuxasanii akkasitti qunxuuxadha misili ishii godhaatanii wannoodha. Waggaan ani dhaladhu sanii akkoo silkii miti. Silkii kan qabatanii miti. Iskibiriitoodhaan harkaanuu mallatteessuun beekanii. Harkaa fudhanii. Chakkal itti godhan. Baranne qabu. Maatiin keenya maatiin akkasii sun immoo sirriitti akka barumsatti cimnu nu godhaa turanii jechuudha. Ofii keenya maayibii taanii hafnee ijoolleen keenya maaliif otoo hin baratiin hafanii jedhanii tooni barumsatti nu dhiiban. An akkanaa sana fi tanafaa jechuudha. Ganama hirriibni koo ganama hirriiba amma sa'a sadiitti rafaa. Goottotanii fudhanii mana barumsaatiin nagaanii jechuudha. Achi keessatti laxxadhee rafaani. Gantaa kiyyaa miti maalla dhibe. Zimmedhee rafaa oola jechuudha. Akkanaa kuffaa yoo haga sa'aatii ammaa kanaan jiraatu yoo jiraate biyyattii irrattis ba'aa ta'a. Maatii irrattis ba'aa ta'a jechuudha. Waggaan nuti dhalannu san jechuudha. Akkasitti ba'aan ta'a hin beektu. Hin jiru akkasitti.
ba'aan ta'uun hin jiru. Garuu sa'aatii bara gizee amma irra jiru kana warri akkasitti akka kiyyaa kana mugaa mana barumsaa deemu jireenya isaa irratti ba'aa ta'a jechuudha. Fooyya'u bareetus ganamas galgalas akkasuma ta'a jechuudha. Jireenya isaallee akkuma ribasaa sanaan galaattamaa jechuudha. Haga akkasaan akkasii amma jiraannan. Galata Rabbii galata Waaqayyoo barannee taa kudhan geenye maatirikiin effinitti galshee hin deemne gara biyya Arabaa yeeta abbaatu. Jireenya kana caala jiraaree hin jiru bakka. Kushinaa madaamii keessan dalagaa. Kushinaa san keessa dalaguun odoon baradhuu baadhe koo kushinaa madaamii san keessa kushinaa madaamii kana keessa dhufuu bee maal taatanii osoon baradhuu baadhe san jiraa. Iddoon jiru sunumaaf anniisa jechuudha sa'aatii kana. Wayiin gara Finfinnee kanatti na galchan ta'ee wayiin horii na dheessisan ta'ee wayiin oqqee na harsiisan ta'ee yaa oqqee horii haraa horii eegatuma guddanne garuu sa'aatii ammaa kana immoo osoo beeku waan nama ulfaata. Subaadha jedhaatu ni fudhadha. Waan ana sa'a ture isinii galee kanaafuu waan ana sa'a ture naan galle. Sitti tolteera. Innaa hordoftoota kiyyaa